Oduu gaddaa. Uummata kiyyaa akkuma argitan kan obboleetti teenne tana. Hiriyyaan isii manatti itti dhuftee keekii hojjattee maalirra dalaytee laata? Keeka keessatti summii dalaytee hiriyyoota isii lubbuu isaanii garuu baraaranii jiranii garuu isii lubbuun isii boqottee jirti. Gara fuula akiraa deemtee jirti. Yeroo ammaa akkamitti hiriyya jettee waliin jiraachuu dandeetta? Garuu akka nama garaa waliif fayyee goote boodammoo kana raawwatte. Dubartii akkamiiti laata isin mantunu? An qarumayyuu shamara dubartii ittiin kalaa'u amma immoo daran sodaadhee jira. Maali gochaa gana gaya obboleettiin teennatu? Zambii maal qabdi ilmoon isii keessa jirtu tun? Zambii maal qabdi? Ilmoo wajjin lubbuu isii boqochiifte. Bakka jirtutti keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan magaalaa jirtan keessatti nama kana footoo isiitiin miidiyaa hundarra deemaa jira. Footoo isiitiin akka nuu qabamu amaana rabbi isinitti haa ta'u. Dubartii akkana ani garuu akka kiyyatti jechuudha. Daara addunyaa kana gubbaa hin jiraattee dheeyyaadha. Akkuma isiin lubbuu isii boqochiifte isii boqochiisu turre isii filatamaadha. Baga Suudii keessa jiraanni garuu rabbiin ni qaba inshaallah bi'iznillah. Yoo mala dhayanii karaa gabaabaan galchuu baatan malee inshaallah fedhii rabbiitiin ni dhufti. Wallaahi al'aziim dubartii akkamii akka taate rabbii keessan sodaadha. Dubartii akkamiiti dubartiin akkana? Yeroo ijoolleen yeroo dheeraa dubartiin tuni dhimmi isiin itti qabdu yoo duraa yoomkiin abbaa manaa isii isa wajjin hasa qabatte malee dhimmi isii ajjeesiisuun jira dhugaa rabbiititti. Wallaahi laatiin dubartii qoshaashaa. Mucayyoo akkas. Wallaahi laatiin natti dhagamanan akka kiyyatti gasseene. Miidiyaan guutuun isiif gadi seenuu dadhabne. Ummata kiyya yoo mucayyoon tun dhugaan garaa isin nyaattee jiraatte. Isii guyyaa keessa jirtu dahaaf odoon deenne dura si arga jetteeni akka fireen isii lafan buune akka zariin isii ilmee isii argeelle hin bohaarretti yookaan ittiin obsine isaan goote jechuudha. Kanaaf akkitti nama waliin jiraatan baay'ee ulfaatee jira. Wallaahi baay'ee ulfaatee jira. Akkamitti akka nama waliin jiraatan maal beekan? Subhaanallah. Obboleeyyan tuuwwan hiriyyoonni isii kan yeroo san bira jiranii kun mataa lamaa miti waan ta'eef dhiqamanii mana yaalaa seenanii maxanii jara qulqulleessanii fi jiran. Garuu isiinoo dubartii mataa lamaati. Miskiina. Da'iifa yaani irraa hafuus hin dandeenye jechuudha. Maaliif ilmeedha? Ilmeen kun hin bokokaa hin ajjeesaa jechuudha. Kanaaf dubartiin tun dhugaan dubartii dhala argite eega isiin duute achitti sikkiinaan yookaan albeen fataffattee garaa isii biraa kutte. Maaliif kun gochi hagana ga'umaaf isii irratti dalagama? Maali kun gochiisu kanniisa? Dubartiin tun dhugaa rabbii heerumteerti laata? Yookaan dhala qabdii laata? Namni dhala qabu akkana nama hin godhu. Namni boruuf ammoo dhala eeggatu yookaan hiree eeggatu kana nama hin godhu. Maraattummaanuu bara akkana nama hin gootu jiran. Garuu isiin isii akkamii akka taate wallaahi maal beekan? Bakka jirtutti. Silaafuu Oromoon akka magaalaa fakkeenyaaf Suudi Arabiyaa keessa jirtan magaalaa jirtan irra bakka isiin itti isin bira qubattetti dhiini mucayyoo tanaa bahuu qabaa jedha. Bahuu qaba. Yoo isin obboleetti qabaattanii jiraattan obboleetti teessan tokkofa mucayyoon tun gara amantii dhufte. Amantii isii saniifuu akka isiin dhufte isii kabajjan ture. Isiin maal akka taate garuu hin barre. Garuu isiin amantii biraarraa akka dhufte himamee jira jechuudha.
maala ma isii dorgiti ummata kiyya ummata mucayyoo nama akkam akka taate hin beekuan والله إن شاء الله بإذن الله ربنا وهاقبو تنديتي في قدرة وفيتين سودي كيسا جراتي بتالجي يو أكما وقان ملا في شرر دايتي كان أفتي إسي أجيفتي شرر إسي أجيسا جتي كرام بولكو تبتي أكا غرب بقاتون بولكو تبتي جراتي هو باتي سودي كيسا جرانان أكا لبوني سنجراني شك kita kalleen qabu asadde isii galaafatte malee abadan murtaahaa yookaan boqonnaan lubbuun tante boqonnaan argattu yoomillee namni waa balleessu tokko akka boqonnaan arganne shakkiyyuun qabu dhiiraa wala dubartii rabbiin inshaallah aakiraa fi addunyaatti haara sin galfachiisin inshaallah bakka jirtutti rabbiin si haa qabu ittaqillaaha rabbi sodaadha video kana share olii godhaatiin barbaadda akka qabamtu bakka jirtutti inshaallah ni qabamti jedhee abdadhan akka kiyyatti suudiin hin jirti mukkam suudii keessa jiraata boolli sii qotamuu ta'a garuu ajjeesuudha isiin amma mucayyoo ulfaa tana qofa hin jedhina tuubanuu waan ulfan taaneef irraafte malee nama sadi ajjeefte jechuudha nama sadi dubartii akkana isin takkuu ani takkuun argina dubartii akkana shayxaan dubartii manfuu ariyaadi duraan yoo dhageenyu dhiira warra wallolti dhageenyu yoo duraan hin abbaa mana isiitii waa qabaatte irraan barre garuu amma immoo isarraa lubbuu isii ba'achiifte akkoottuu jaartii tanteeree fakaasii maaltu kana namaan jedha billaahi aleekum yennu kana namaan jedha wannummaan rakkoon hagana gahe himattee furachuu rakkoon dandeenye yoo waliin qabdi ijoolleen tullaata yoo rakkoo qabatte dhimma waan isiin keessa jirtu tana kana keessa dabarsiiti waan goote godhi malee ilmoon sun zambii maal qabdi billaahi garatti isii fataffatte rabbi si haa fataffatu aakiraa addunyaa zambii maal qabdi ilmoon tummee miisinummaanuu jedha nama akkana kana dubartii mataa lama haadha teessan obboleettii teessan dhiiraaf shamarrattu dubartiin haadha namaati anaa dabalatee jechuudha dhugaa rabbii wallaahi isin mucayyoon tun bakka jirtutti nuu haa qabamtu keessattuu akka Suuda Arabiyaatitti akkan teenne akkan cadhifne cadhisuun qabdan ture cadhisuun qabdan waan naman cadhisiifne jira wallaahi alcadiim garanna laalate sa'aatii meeqaan ka'e viidiyoo kana akka argeen isiniif waraabuu jira turan yaa rabbi wallaahi alcadiim maadri gara jabeessi nama akkanaan jira aadaa dubartii keessa dhiiraa dubartiin qabdu dhiirtii garaa jabaatteedhan garuu akka mucayyoo tanaatitti namni garaa jabaatu hin jira jedhee yaadu'an tasumallee waan takkuun arginittu argame jechuudha wallaahi billaahi a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim shayxaan intala mujrim araaramte miskiina kalaas ishii koottu odoon daa'in dura si argatteen waamte mee qaraa guddaa boolla qottee fiteette boolla qotataa jirta kanuma bira maa isiin dabarsin akka sanyiin isii lafattaftu akka warri isii haga jiru abbaan manaa isiillee nadaamaan keessaan baane goote hin nadaamessite bara isii qofa odoon taane numa guutuu nadaamessite inshaallah qabamnaan madaan isiin dalayde kanaa ol daran irra dalagamuu qaba ture hin dalagama ammas inshaallah abbaan manaa sun nama lubbuu qabu taanaan ni qotamaa fi boolle biiznillah fedhii rabbiitiin
sheer godhaa maana rabbii.